Ashamaar kafuunee akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota maatii chaanaalii reediyoo dhaamsaa nagaa rabbii guddaa bakka jirtanitti isiniif haa baay'atu isiniin jecha har'aan tana seenaa yookaan immoo gudannoo jaalalaa tokko qabadhee dhufeetiin jira. Amma xumura sagantichaatti nu faana turtanii nu hordofnaa waan guddaa tokko akka irraa barattan shakkii tokkollee hin qabu. Egaa sagantichaa waliin turtii gaarii. Gutti dhageettiin himattee daddachahiiraati baallamanuu qabee abbaan daddachaati naafisii kammoo hunu eega walitti. dhufeetiin jira. Amma xumura sagantichaatti nu faana turtanii nu hordofnaa waan guddaa tokko akka irraa barattan shakkii tokkollee hin qabu. Egaa sagantichaa waliin turtii gaarii. Jaalala bakka hojii jaalala waan hin qabameefiin hojiirraa arame jaa abbaan qabeenyaa liyoon abbaan qabeenyaa Awustiraaliyaa Gireen Liyoon hojii isaa sadarkaa gaggeessaa olaanaa irraa ari'amuuf sababiin dubartii isaa waliin hojjettu waliin jaalalaa jalqabuu isaatiif akka ta'etti yaada. Wanti akkasii kun fokkuudhaas jaa namni sababii jaalalaan hojii isaa dhaabe kun haa ta'u malee wanti ta'e dhumarratti gaarummaa fi jaa namoonni wal jaalachuu isaaniitiif hojii isaanii dhaaban kunneen waggoota 12 dura gaa'ela godhatanii yeroo ammaa intala umriin ishee waggaa 11 Chaaret jedhamus qabu. Yeroo ammaa obbo Liyoonii fi haati warraa isaa Barisbeen keessatti kaampaanii kan ofii isaanii ta'es ni qabu. Mudannoo fi keessaas darbeerraa kan ka'een obbo Liyoon osoo hojjettoonni kaampaanii isaa tokko isa kaan irraa jaalalli qabee gammachuu guddaan kabaja. Hanga hojii isaanii irratti dhiibbaa hin dhaqqabsiifnetti anaan nayyaachisu jaa obbo Liyoon. Egaa mudannoo isaa hojii isaa irraa ari'amuu hojii wal qabate akkanatti hin seene isaa na hordofaa akka mudannoo kana obbo Liyoonitti dhaabbata hojii mukaa balbalaa fi fooddaa hojjetu tokko keessatti gaggeessaa hojii ture. Dubartii booda haadha warraa isaa taatu kan ammoo yeroo isheen qindeessituu pirojektii garee isaa taatee hojjettutti ture kan wal argan. Ani yeroo hunda ishee jaaladhaan ture. Isheenis akkaan jaalattu ifatti agarsiifte dubbiin achirraa kaate. Yeroo sanatti obbo Liyoon waggaa 40 takka yoo ta'u jaalalleen isaa kun ammoo waggaa 27 turte. Yeroo jalqabaa jaalala isaanii waliin jiraachuu isaanii iccitiidhaan qabanii turan. Boodarra garuu suutaan akka beekamus godhan. Erga namoonni biraa dhufan ijoo dubbii ta'ee dhufe. Ani kun namaaf dhimma ijoo ta'uudha jeesi amanuun rakkisa ture. Garuu akka malee ol kaasanii dubbii oduu guddaa ta'e ture. Maaliif akka ta'e garuu beekuu hin dandeessu. Sababni isaas dhiibbaa hojii irraan ga'ee hin argitu jee namni jaalalaan qabame. Namoota bakka hojii jiran waliin yeroo baay'ee waan wal argituuf sirriitti wal baraa deemuu dandeessa. Jarreen kun lamaan wal baranii ji'a sadiin booda obbo Liyoon waamamee akka hojii isaa gadhiisuuf itti himame. Innis madooshaa isaa lafa kaa'ee deeme. Inni hojii isaa dhaabullee isheen garuu hojii isheettuma fufte. Isheen yeroo sanatti baay'ee gadditee turte. Garuu wanti godhan hin jiru. Ittuma fufuun hojjechuu qofa ture filannoon qabdu. Obbo Liyoon akka yerootti seerri ifa taa'ee waa'ee nama waliin hojjetan waliin jaalala qabaachuu lafa kaa'ameera hin jiru. Murteen ture sun calliseema akka feeteedhaan kan taasifamedha jaa. Kun ilaalcha addunyaa kana boodatti hafaa ta'ee kan bakka bu'uudha. Hojii gaggeessitoonni nama isaan jalatti hojjeturraa jaalalli yoo isaan qabe hojii irraa ari'amuu qabu jeetis miira gaabbiin guutameen gaafii kana gaafata. Dirqamaan hin ta'in malee waliigalteen taanaan ari'amuu qaban jaa obbo Liyoon. Bakka jaalallee argattu filachuu hin dandeessu. Kanaaf warra wal jaalate keessaa tokko ari'uudhaan adabuun maaliif barbaachise jeeti ammas gaabbiin guutame tanaan of gaafata. Egaa akka qorannoon garaagaraa jedhanitti hariiroon jaalalaa dheeraan 4 keessaa harka tokko kana 3 keessaa harka tokko ta'an kan jalqabaman bakka hojiitti. Haa ta'u malee walitti dhufeenyi kun jaalala namoota waliin hojjetan gidduutti itti wal argan tokko isa kaan jaalachuudhaan hanga hawwiin dhala namaa aadaa bakka hojii jedhamee waliin walitti bu'uu
agarsiisaniiru. Nama waliin hojjetaniif hojjechiisa waliin jaalalaan qabamuudhaan gara hariiroo michummaa fedhafooniitti jijjiiruun aangoota hedduun akka aangoorraa bu'an taasiseera. Hojjettoonni dhaabbata garagaraas jaalala bakka hojii fi hojjettoota waliin qabaatan hojii isaanii dhaabaniiru. Egaa yeroo baay'ee hojjettoonni yoo kan of hin eeggatan ta'e rakkoo walitti bu'insa faayidaa jiraachuu mala. Yoo namoota waliin hojjetan waliin jaalala waliin jiran keessaa tokko isa kaaniif sadarkaa guddinaa kennuu mindaa fooyyessuuf carraawwan hojii guddisuuf hojii ramaduu keessatti illee itti gaafatamaa ta'ee carraan loogii gochuu guddaatu jiraata. Qorannoon kun ammoo hojjettoota biroo biratti walqixxummaan akka hojjettoota gidduu hin jirretti ilaalama jiru. Ribaaktoon illee dhaabbata gorsaa seeraa magaalaa Londaniiti. Yeroo baay'ee ammoo hojjettoonni namoota gita hojii isaanii ol ta'een fedhii jaalalaaf gaafataman diduu hin danda'an ta'a. Kun ammoo balaa tuttuqaa saalaa qaqqabsiisuu danda'a. Warri hojjettoota qacaran hojjettoonni akka waliin jaalanne gochuu hin danda'an garuu seera bakka hojii baasuudhaan rakkoo jaalalaaf bakka hojiitti uumamuun qaqqabu maluu xiqqeessuu ni danda'amu jette ogeettiin seeraa kun. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattootaa fi daawwattoota keenya bakka hojiittis ta'ee namoota wal jaalatanii wajjin ammoo isin immoo mudannoo qabnu qoddan isiniin jecha gaafii kana isin gaafachaa warreen chaanaalii kanaaf haaraa taatan marti keessanuu chaanaalicha sabskiraayib godhaa muuxannoo kana nuuf qoodaa nafeerraa keenya waan nu dhaggeeffattaniif nu faana turtaniif kun lama kan isin jedhu qopheessee dhiyeessaan Anoolii Qaalammiiti. Galatooma. Gaaf tokko namiite jaalaltiidha guddii dhageetiin himattee daddacha hiiraati. Baalamanuu qabee abbaan daddachaati naafisii kan moo'uun eega walitti. Na gargaarsa hin qabne kan ijaan na